maatii keenya yeroo kennu jechuun yeroo hojii hojjennus ta'e yeroo kaanis yeroo qisaasessuu fi yeroo raasaa keessatti yeroo boqonnaa qabnu iddoo biraatti dabarsuu don ta'an maatii keenya wajjin wal mari'achiisuu iddoo bashannana barbaachisu bashannansiisuu fi waan isaaniif barbaachisu hunda guutuu fi fakkeenya maatiin keenya iddoo bashannansiisuu qabnutti yeroo televiiziyoonii ilaaluuf ofii keenya kophatti viidiyoo adda addaa ilaaluuf kaanii yookiin iddoo addaatti dabarsuu don ta'an maatii kanaaf maaltu barbaachisa jireenya keenyaaf maaltu barbaachisa kan jedhu immoo maatii keenya wajjin teenne wal haasofsiisuu wanta gaarii fi wanta gaarii hin taane irraallee wal gorsine karaa gaariitti wal qajeelchuudha. Maatiidhaaf yeroo laachuu jechuun akkuma beekamu dhimmoota adda addaatiif yeroo keenya guyyaatti qabnu keessaan fayyadamna. Kana keessaa murteessaaniif tokko maatiidhaaf yeroo kennuudha jechuudha. Maatiif yeroo kennuu ennaa jennu daa'imman ofiitiif haadha manaa ofiitiif akkasumas dhimmoota waliin jireenya maatii keessatti barbaachisan maraaf yeroo akkamillee yoo baay'ee hojii nutti baay'ate iyyuu yeroo qabnu keessaa yeroo muraasa kennuun barbaachisaadha. Jireenya gaarii maatii waliin jiraachuudhaaf maatii waliin maatiidhaaf yeroo kennuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Yeroo kennuu jechuun bakka guyyaa boqonnaa ta'an mana ofii keessa maatii ofii wajjin ta'anii mari'achuu yoo ijoollee ofii qabaatan ijoollee ofii wajjin gizee dabarsuu wal gorsuu waa'ee jireenya ofii irratti mari'achuu. Maatiif yeroo kennuu jechuun maatii biratti yeroo dabarsuu jechuudha. Yeroo hojii hojiidha. Hojii yeroo hojii sa'aatii hojii hojiidha. Yeroo achi baate sa'aatii achi baatetti immoo yeroo dhimmaaf gara biraa deemtus jira. Akka tasaa ta'e dhimmaaf yeroo deemu dhugaa jiru itti himtee amansiisuu qabda. Kallattii amansiistuun dhugaa jiru yoo sobdes akka tasaa taate sobu ishawwada itteetiin yoo sobde yoo namni isin gara biraatti si argitee si arguu danda'a waan ta'eef si arguu dandeetti waan ta'eef dhugama jiru itti himuu qabda jechuudha maatii keenya. Maatii keenyaaf yeroo kennu jechuun waliigaltee qabachuu maatii keenya wajjin jaalala uumnee wanta waliigalteedhaan hojjennee jiraachuudha. Maatiidhaaf yeroo kennu jechuun iftoomin fakkeenyaaf ganama qursii koo godhee manaa bahee erga dhufe hojiidhaaf dhufe iddoo ture itti himuu qaba. Maalirra akka ture fakkeenyaaf sa'aatii tokkotti sa'a lamatti hiriyyaa bira yoo turu taate maatii kiyyaaf galee ibsa gochuufi qaba. Eessa turte yoo naan jette akkanaan hojjechaa ture jedheeti ibsa godheefi jechuudha. Yeroo maatiif kennuun yaa'u boqonnaa jireenya namaa keessatti gahee guddaa kan qabu yoo ta'u dhimma boondii maatii yookaan walitti dhufeenya maatii hariiroo maatii jaalala akkasumas wal hubachuu fi koheesiivnesii maatii gidduutti uumuudha jechuudha. Yeroon yookaan maatiidhaaf kenninu addatti adda ba'ee taayim bajetii keenya keessatti karoorfamuu kan qabudha. Hojiin aga fedhe baay'atu yeroo maatiif kenninu dhimma murteessaadha. Keessumatti hariiroo maatii keenya gidduu jiru cimsuuf fayya buleessa akka ta'u gochuuf gahee guddaa kan taphatu waan ta'eef dhimma xiyyeeffannoon itti kennamuu qabuu fi paartii yeroo keenya keessaatti kan irratti qoodu ta'uu dirqama jechuudha. Namni tokko erga dhalatee ijoollummaa isaa irraa ka'uun sadarkaa guddinaa hedduu keessa darba. Dargaggummaanis sadarkaa guddinaa kanneen keessa isa tokko. Umurii kanattis namni mana dhaabuuf yeroo inni itti kaadhimaa isaa filatuu fi gara bultiitti adeemudha. Kan bultii horachuuf adeemu kaadhimaa isaaf, kan bultii horatee qabus maatii isaaf yeroo kennuun barbaachisaadha laata? Nama kamiifuu maatii isaatiif yeroo kennuun baay'ee barbaachisaadha. Maatii keenyaaf yeroo inni kenninu maatii baratu qabaachuu dandeenya yookaan daa'imman baratan qabaachuu qabna, qo'achiisuu qabna. Haadha manaa ofiitiif illee yeroo kennuun barbaachisaadha. Yoo akkam hojii kamiin iyyuu qabamne yeroo qabnu keessaa amma murtaa'e maatii biroos illee kan waliin jiraanne jara kanaafis yeroo gorsaa, yeroo itti qo'achiifnu, yeroo dhimma amantaatti hordofnu, dhimma waliin jireenyaatti wal gorsinu yeroo kennuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Yaadii yeroo kennuun barbaachisaadha. Hin barbaachisaa malee. Baay'ee barbaachisaadha yaada. Maatiin tokko walii wajjin jiraachuu fi yoo yeroo waliif kenne walii galtee qabaatee waliin hojjete haala kam keessattuu jijjiiramuu danda'a. Haala ulfaataa haala salphatu keessattis yoo walii galteen jiraate yoo tokkummaan jiraate kanaaf barbaachisaadha yaada. Ni barbaachisa. Maatiidhaaf yeroo kennuun
tokkoffaa iftoomina qabaa, amanamummaa qabaa. Amanamummaa eega qabaate wanti hojjettu hundi amanamummaa qabaachuu. Yeroo maatii ofiif ramaduun dhimma opshinaal ta'e miti. Dhimma dirqamaati. Maaliif yeroon itti maatii keenya wajjin mari'an haala oolmaa jiru irratti haasofnu hanqinaaf cimina jiru adda baasnee irratti hojjennu akkasumas dhimmoota danqaalee jireenyaa ta'an yeroo itti mari'annuu fi furmaata kennu waan ta'eef barbaachisummaan yeroo maatii keenyaaf kennu haga kanadha yoo ta'e maatii keenyaaf yeroo laachuudhaan bu'aalee akkamitti laata kan argannu? Bu'aa guddaa arganna jechuudha maatii keenya yeroo kennuurraa kan ka'e tokko walitti dhufeenya gaarii uumu haadha manaa keenya wajjin daa'ima keenya wajjin akkasumas maatii biroo nu bira jiraatu wajjin walitti dhufeenya gaarii uumna jechuudha. Lammaffaa daa'imman baratan illee jiraatan qo'achiisuudhaan akka isaan qabxiin isaanii ol ka'u gochuu dandeenya. Karaa biraatiin lammiin gaariin illee akka oomishamu gochuudhaaf gorsa illee kennuufiin barbaachisaadha jechuudha. Yeroo murtaa'ee fi gorsa kennuudhaan amalli jara qaramee barattoonni kun gara fuulduraatti biyya kana kan tajaajilan amala gaarii kan qaban akka ta'an illee barbaachisaadha jechuudha. Bu'aan irraa argan yoo waa'ee jireenya keenyaa isaan gizee fudhannee irratti mari'an waan guddachuu illee dandeenya. Yaada hundaa wal dhaga'uu dandeenya. Bakka wanta hundaa irratti walii galuu dandeenya. Wajjin teessee irratti mari'annaan bakka shakkiin tokko illee jiru. Haala gaariidhaan jireenya gaarii jiraata. Wal amantaa. Bakka sanuma keessa jaalallis guddinnis dhufa. Maatii yeroo kennu sammuun isaanii bashannana. Wantoota hojjetu waliin hojjetu barbaadutti kaka'umsa ni godhatu jechuudha. Yeroo kaka'umsa maatiif ni godhatu. Fakkeenya wanta itti ajajne san irratti wal amanuun hin jira. Fakkeenyaaf iddoo kana ni deemaa jedhe wanta waliin mari'anne sana haala gaariin waliin mari'annee yeroo sanitti yoo na argamu ta'e maatiin keessa na amana jechuudha. Amantummaa sanarraa kan ka'e wanta ana itti kennisanis haala gaariin naaf geggeessu jedheetti na yaada. Iftoomina qaba amanamummaa qaba yeroo kennu jechuudha. Maatii keenyaaf yoo yeroo laannee jaalala qabaannee waliigalteedhaan wanta hojjennu keessatti waliigaltee maatii keenya keessatti jiraannu wajjin yoo waliigallee waan xiqqoo ta'u waan guddaa ta'u yoo hojjenne amma waliigalteen jirutti wanti hundumtuu jireenyi jijjiiramuu danda'a jedhe ji'aati. Waliigalee maatii isaa keessa jiraatee wal gargaaree maatii kana guddisee kunuunsee waan argamu maatii kana wajjin yoo hirmaate bakka maatiin kun walii wajjin gammachuu guddaa qabu jedhe yaada. Maatiidhaaf yeroo kennu jechuun bu'aa hedduu qaba. Bu'aa baay'ee hedduu qaba. Tokko jechuun wal shakkuun hin jiraatu. Yaadaaleen garaagarummaa hin argamu. Yeroo maatii biratti yeroo dabarsite walii galte yeroo baay'ee jireenya gaarii jireenya bareedaa jiraachuu dandeessa. Jireenya jiruu kan keessa gufuus ittiin taane jiraachuu dandeessa. Yeroo kenninee wajjin bashannanuun waa'ee haala fuuldura jireenya keenya mari'achuun dirqama jechuudha. Kun keessumatti namoonni hariiroo fuudhaa fi heerumaa wajjin jiraatan keessumattuu dubartoonni abbaa warraa isaanii yeroo kennanii fi akka isaanii wajjin dabarsan akka bashannansiisan dhimmoota garaagaraa akka wajjin haasa'an yeroo dheeraa wajjin turuu barbaadu jechuudha. Keessumaa yeroo ammaa kana maatii gidduutti rakkoon uumamaa jiru maddisaa yeroo walii kennuu dhabuudha kan ka'edha jechuudha. Maatii keenyaaf yookiin jaalalleewwan keenyaaf yeroo kennuu dhiisuunoo? Maatii keenyaaf yeroo kennuu dhiisuurraa kan ka'e miidhaa hedduutu qaqqaba jechuudha. Tokko walittumti dhufeenyi maatii sana gaariin ta'u fakkeenyaaf ijoollee fudhannee olaallee abbaan koo hojii yeroo dhabeetti jettee yaadditu hin ta'in nan jaallatu anaaf na bira jiraachuutti ittiin gammadu waan jedhutti dhaga'amuu danda'a. Haati manaa ofiillee akkuma kana yoo tarii yeroo baay'ee hojii qofa hojjenna yoo ta'e yeroo muraasa maatii keenyaaf hin kenninu yoo ta'e illee isinis illee jibbaatti yookaan immoo karaa adda addaatiin kan ta'an itti kennuudhaan walitti dhufeenya maatii kan diigullee ta'uu danda'a jechuudha. Gatii kanaatiif maatiidhaaf yeroo kennuun baay'ee murteessaadha. Miidhaa inni qabu fakkeenyaaf maatii kiyya yeroo kenneef yeroo laadheetiin yoo yaada waliin jijjiirre taate inni immoo rakkoo qaba jedhu isiilleen rakkoo biraa keesseenteetiin diiggatu dhufa.
maatiin adda bahuu dhufu. Gaafa maatiin adda bahuu dhufu immoo rakkoo ijoollee godhatan illee bittinneessitu dhufa. Kanuma rakkoo dhufu jechuudha. Bittinneessitee walii mannaa jira qabeenya baduutu dhufa. Rakkoon immoo fakkeenyaaf anillee maatii kiyya bittinneesse maaltu natti dhufa? Baay'ee dubaraan baabira deemaa dhibeenna dhufuu danda'a. Rakkoo xiinsammuun dhufuu danda'a jechuudha. Rakkoo effektii guddaan inni kana jechuudha. Maatiidhaan walii galuu dhabu, maatii iddoo kennuu dhabuun jechuudha. Ana akka ofii kootitti yeroo galu maatii koo waan jiru takka takka itti hin tabsiisa. Maalirra oolte rakkoo maaltu jira? Yoo rakkoon jiraate gara kiyyatti iftoominaan olii mari'annee rakkoo jiru san furanna jechuudha. Deemee gara maatiin kuni walitti namni fida akkan ilaalutti yoo ta'e akka kan kootitti. Maaliif amma jaalalli hin jiraannetti amma walii galteen hin jiraannetti namni tokko waa tokko dhiibee kophaa isaa bakka hin gahu waan hin jiraanneef jechuudha. Amma fakkeenyaaf kophaa koo waa tokko gochuu hin danda'u gargaarsa yoo nama maatii koo wajjin wal bukkee dhaabannee malee. Kanaaf miidhaan ni fidu gara boodaatti uummati kun wal diigee immoo bakkeetti wal ari'u immoo wal gadhiisu bakka yookiin daa'ima hirmaachuu dhufaa yoo qabaatanii yoo hin qaban ta'e immoo walii isaanii abbaan karaa kee deemii haqee hojjetadhu akka barbaaddeetti jiraadhu qabeenya hin qabu naayirii siiniiraa fudhadhu deemii dhufa. Lakkoftee ittiin baatu miidhaan uumama tokko ol shakkuun dhufaa holii kun dhufaa darbee maatis yoo achi keessatti maatiilleen immoo cinqamuu danda'a ijoolles yoo qabaatte daa'imman yoo qabaatte daa'imman sun dararamuu dandeetti. Warri taa'ee waliin dhageenye bakka jireenyi isaaniillee akkasuma diigamaa deemaa wal dhaga'uun hin jiru walii abboomamuun hin jiru bakka jireenyi sobaa jiraachaa jiru wal amantummaan hin jiru jechuudha. Yoo irratti mari'atan immoo waan hunda gochuu danda'u jireenya isaanii guddifachuu danda'u irratti bakka waan hunda irratti haasa'uudhaaf guyyaa fudhachuu qabu. Bootaa waliif kennuuf qabu. Yoo nu lamaan walii galuu baanne ijoolleen keenya sammuun isaanii ni miidhamu. Bashannanuu hin danda'anii. Anaaf shin wal dhabbii yoo jidduu lamaan keenya jiraate ijoolleen keenya immoo ni cannaqamu. Walirraa fagaatanii yeroo walirraa turaniitiin yeroo walii galtanii walitti hin jiran shakkiin irratti fakkeenyaaf inni iddoo biraa taa'eetiin ni dalaga yoo ta'e dalagaa sana irratti ammoo maatii ofiitti dhiyaatee yeroo maatii ofii tabsiisuu fi yeroo maatii ofii boqonnaa gisee qabutti haala gaarii yoo hin tabsifne achi taa'eetiin bilbiluun bichaan kan haasofsiisu yoo ta'e yeroo boqonnaa qabutti illee dhufee kan haasofne yoo ta'e maatiin ammoo gara shakkitti deema jechuudha. Shakkitti deemuun kun ammoo deemee boodatti maal gara maatiillee maal fida maatiin gara biraatti akka deemuuf taasisa yeroo kanatti ammoo addaan diigumsi ni dhufa jechuudha. Maatiin yeroo isaa ramadee turtii waliin hin taasisne daa'imni isaa tokkoffaa barnootaan dadhabaadha. Hordoffii gahaan hin kennamuuf waan ta'eef atteenshinii hin kennamuuf waan ta'eef karaama ofii yaadirra deema waan ta'eef bu'a qabeessan ta'u jechuudha. Tokko kan lammata xiinsammuun isaa miidhamaadha waan ta'eef yeroo itti abdii kutannaan qaqqabu yookaan dipireeshin kan jennu san miira gara jabeenyummaa guddifachaa dhufa. Sun immoo hawaasa keessatti rakkoo uumachuu yeroo baay'ee haadha manaa fi abbaa warraa gidduutti akkuma sila kaasee maddi wal dhabdee yookaan walitti bu'iinsaa inni guddaan yeroo walii kennuu dhabuurraan kan ka'edha jechuudha. Parsantii guddaan waa'ee bajetanuun achirratti mana irratti fandi goonu kallattii garaagaraatiin wantoota nuun deeggarsa goonu irraa darbee jechuudha. Yeroo nuun ramannu xiqqaadha yookaan yeroo ramannu hin qabnu taanaan walitti bu'iinsi hin dhufaa, wal shakkiin hin dhufaa. Yeroo baay'ee problem solving skilliin isaanii gadi bu'aa ta'a jechuudha. Amma yeroo itti rakkoolee garaagaraa dhufan itti dandamachuu dadhabantu jira jechuudha. Deemee gara waliikuutti deema. Walii kun immoo naannee dhiibbaa hawaasummaa irratti biyya irrattii fi dinagdee irratti illee dhiibbaa guddaa qaba jechuudha. Egaan daawwattoota qophii yeroo jaalalaa kaadhimaa fi maatii keenyaaf yeroo gahaa kennine hariiroo gaarii uumuun maatii fakkeenyummaa qabu haa uumnuun dhaamsa qophii keenyaati. Qopheessuun kan isin biraan gahaa ture ani Siisee